Akkam nagaa jirtu kanneen yeroo jalqabaaf chaanalii kana bantanii daawwachaa jirtan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun daa'imman ilaalchisee barnoonni yeroo yerootti kennu akka isin ga'u taasisa. Hiriyoota keessan daa'imman qabanis affeeraa. Barnoota inni har'a qabadhee dhiyaadhe hir'ina dhiigaa kan jedhudha. Daa'imman hir'ina dhiigaa qaban irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga dhumaatti na hordofaa waan hedduu irraa argattu. Gosoota dhiigaa sadan keessaa gosoota dhiigaa sadan jechuun dhiiga diimaa, dhiiga adii fi pilaatileet jechuunis WBC, red blood cell and platelet kan jedhamantu jiru. Gosoota dhiigaa sadan kana keessaa kan lakkoofsaan baay'ina olaanaa qabuu fi kan oksijiinii sombarraa fuudhee qaamota keenya garaagaraa bira geessu gosa seelii dhiiga diimaa yookaan red blood cells jedhamudha jechuudha. Kanaafuu kan baay'inaan argamu isa kanadha. Akkasumas immoo kan oksijiinii sombarraa fuudhee gara qaama keenya adda addaa geessee akka qaamni keenya hojii adda addaa dalagaa adda addaa hojjetu kan taasisu kanadha jechuudha. Baay'inni seelii dhiiga diimaa yookiin qabiyyee seelii dhiiga diimaa kan ta'e kan hemogloobiin jedhamu hanga umurii daa'ima sanaaf eegamu gadi yoo ta'e daa'imni sun hir'ina dhiigaa qaba jedhama yookaan aniimiyaa qaba jedhama jechuudha. Kanaafuu daa'imni tokko yookaan namni tokko hanqina hir'ina dhiigaa qaba kan jedhamu yookaan qabiyyee seelii dhiiga diimaa kan ta'e hemogloobiin hir'ateera yookaan immoo baay'ina seelii dhiiga diimaa hir'ateera jechuudha. Wantoota garaagaraa dhiiga diimaa oomishuuf gargaaran keessaa hedduutu jira kan oomishuuf barbaachisan. Kanneen keessaa gurguddoon albuuda ayireenii jedhamuu fi akkasumas immoo vaayitaaminoota akka vaayitaamin B12 fi foolik asiid kan jedhaman hedduu barbaachisu. Dhibeen hir'ina dhiigaa kan dhufu sababa afurii. Hir'ina dhiigaa maaltu fida yoo jennu hedduudha, baay'inni isaanii garuu bakka afuritti qoonna. Akka barnoota maatiif ta'utti bakka afuritti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa haati yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa kan qabdu yoo ta'e daa'imman maaliif hir'ina dhiigaa godhatu jennee inni jalqabaa ilaalle haati yeroo ulfaa hir'ina dhiigaa qabdi taanaan daa'imnishis carraa hir'ina dhiigaa qabaachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan dhiiga gahaa ta'e oomishuu dhabu. Dhiigni lafee keessatti oomishama. Lafee keessa boon maroo kan jedhaman jiru. Lafee cinaachaa kana bakka adda addaatti oomishama lafee keessatti. Kanaaf lafeen kun boon maroo inni jedhamu kun yoo dhiiga gahaa oomishuu dide hanqinni dhiigaa mudachuu danda'a jechuudha. Sababa hedduun daa'imman dhiiga diimaa oomishuu dadhabuu danda'u. Qaamni daa'immanii sababa hedduun dhiiga diimaa seelii dhiiga diimaa oomishuu dadhabuu danda'a. Haa ta'u malee kanneen gurguddoonii fi kan ittisuu danda'aman yoo ilaalle hanqina albuuda ayireenii fi hanqina vaayitaaminoota adda addaa kanneen akka vaayitaamin B9 yookaan foolik asiid jedhamu jechuudha. Akkasumas vaayitaamin B12 kan jedhaman kana lamaan kan yeroo hedduu akka seeliin dhiiga diimaa gahaan oomishamne taasisu warra kanadha. Kan ittifamuu danda'us warra kanadha jechuudha. Inni sadaffaan umuriin seelota dhiiga diimaa gabaabbachuu. Seeliin dhiiga diimaa tokko ji'a 4 tura qaama keenya keessatti akka oomishame. Sababa adda addaan seeliin dhiiga diimaa yoo dafee qaama keessaa dhabamsiifame yoo umurii malee qaama keessaa dhabamsiifame hanqina dhiigaa fiduu danda'a jechuudha. Sababoota kanneen akka dhalootaan kan dhufan jiru kan akka seelii dhiiga diimaa dafee qaama keessaa dhabamsiifamu kan taasisan. Akkasumas immoo qorichoota adda addaa. Qorichoonni adda addaa kan dhibee adda addaa fudhannu tariitii akka dhiigni seeliin dhiiga diimaa akka qaama keenya keessaa dafee dhabamsiifamu taasisuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo qaamni daa'imaa kelloo ta'u daa'imman dhalatanii akka dhalataniin jaawundist bicaa yookaan qaamni isaanii kelloo ta'e daa'imni sun carraan hir'ina dhiigaa godhachuu ol kaa'adha jechuudha. Sababa umurii gabaabbachuu seelota dhiiga diimaan kan ka'e. Darbaan immoo dhukkuba akka busaa. Dhukkubni akka busaa hemoolisis fida. Akka dhiigni diimaan caccabu taasisa waan ta'eef dhukkuboonni akkasii kanneen kanarraa kan ka'e giddu galeessaan seelonni dhiiga diimaa ji'a 4 jiraachuu malan umurii gabaabbachuun akka daa'imni sun yookaan akka namni sun hanqina dhiigaa godhatu taasisuu danda'a jechuudha. Inni afuraffaan baay'inaan dhiiguu. Garmalee dhiiguu yookaan heemooreejisa jedhamu. Sababa kanneen akka handhuura citee sirriitti hidhuu dhabuun daa'imman biratti handhuura akka dhalatanii yeroo irraa muran sirriitti yookiin hin dhabne ta'e dhiiguu danda'a. Akkasumas immoo
yeroo kittaa naman dhiiguu danda'u akkasumas hanqina vaayitaamin keedhaan dhiiguu danda'u. Gara biraan immoo raamolee adda addaa kanneen akka huukoormi jedhaman kanneen dhibee garaa kaasaa fidan baay'inaan dhiiguu fiduu danda'u. Akkasumas sababa pirootinii aannan sa'a keessa jiruuf kaawoo milk yookaan aannan sa'a daa'imman waggaa tokkoo gadii biratti kaawoo milki koolaayitis kan jedhamu kanneen akka daa'imman garaachi isaanii akka marrumaan isaanii akka dhiigu taasisuu danda'u qaba jechuudha. Mallattoolee daa'imman hir'ina dhiigaa godhatan agarsiisan keessaa gurguddoo mallattoolee hedduu agarsiisuu danda'u. Daa'imman garuu akka nama gurguddaa miti. Namni gurguddaan lafaan martoo, mata dhukkubbii, dadhabbii waan akkasii himachuu danda'a. Daa'imman immoo lafaan martoo, mata dhukkubbii himachuu dhiisuu dadhabu. Haa ta'u malee mallattoo akkamii agarsiisuun tokkoffaan dadhabbii qaamaa qabaatu. Akka daa'imman kaanii asiifachi fiiganii asiifachi kaatanii taphatanii dafanii dadhabu jechuudha. Inni gara biraan amala dhabu. Irriteebil ta'u jechuudha. Amma intana jaannatu amala dhabu, fedhii nyaataa dhabu, nyaata hin nyaatanii. Akkasumas immoo qaamni isaanii in addaata. Addaachuu qaamaa. Kanneen kun daa'imman biratti yeroo hedduu beekamu. Akkasumas wantoota nyaata hin taane kanneen akka biyyoo, kanneen akka cabbii fi wantoota namni hin nyaanne in nyaatu jechuudha lafaa fuudhanii. Piikaa jedhaman kun keessumaa daa'imman hanqina ayreeniidhaan kan ka'e hanqina seelii dhiiga diimaa godhatan biyyoo, cabbii waan akkasii nyaachuudhaan beekamu. Mallattoo kana yoo ilaalle amma agartuu ta'e ija nama kanaa yeroo ilaalle in addaata jechuudha. Diimachuu kan qabu. Nyaara ija gara gadi qola ijaa yoo gadi qabu in addaata jechuudha bakka kun. Kanaaf peel ta'edha jechuudha. Addaatee jechuun immoo hanqinni dhiigaa jira jechuudha. Akkasumas harkarra fa'aa ilaaluu dandeenya. Amma harki nama fayyaa isa jalqabaa kanadha. Inni lammaffaa addaateera. Inni sadaffaan baay'ee addaateera. Kun sadarkaa hir'ina dhiigaa agarsiisa. Yoo hir'inni dhiigaa xiqqoo ta'e isa gidduu kana ta'uu danda'a. Inni baay'ee addaate sun immoo baay'ee kan hanqina dhiigaa qabudha jechuudha. Sadarkaa cimaa irra geenyaan onnee irra dhiibbaa geessisu, hafuura kutuu fi akkasumas qaama dhiitessuu danda'a. Edamaatis akka isaan ta'an, shortness of breath akka isaan godhatan, hafuura nafa akka isaan fudhatan akka qaamni isaanii dhiita'u taasisuu danda'a jechuudha. Heart failure fide, onnee irratti dhiibbaa fide. Mallattooleen kunneen jiraanna mana yaalaa geessuun qorachiisuun ka'umsi dhibee kana maal akka ta'e, maaltu akka hanqina dhiigaa kana fide ilaalchisanii adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti ga'ee maatiin wantoota hir'ina dhiigaa kanneen ittifamuu danda'an fidan ittisuuf gochuu qaban gurguddoon maatiin maal gochuu qabu? Akka daa'imman hir'ina dhiigaan godhan kanneen ittifamuu danda'an gochuuf maal gochuu qabu yoo jenne ni jalqaba daa'ima harma haadhaa hoosisuudha. Daa'imman harma haadhaa hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Kana keessaa tokko akka isaan hanqina yookaan hir'ina dhiigaan godhan taasisa jechuudha. Inni gara biraan hedduminaan daa'imman isaanii aannan daakuu dhugu yoo ta'e jechuun aannan foormulaa yookaan aannan xaasaa jennu isa kana dhugu yoo ta'e kan qabiyyeen albuudaa fi vaayitaaminii dhiiga oomishuuf barbaachisan kan isaan guutame adda baasanii isa kana kennuufiin gaariidha jechuudha. Foormulaa milkii ta'e kanneen albuuda gahaa qaban, vaayitaaminii adda addaa qaban adda baasuun kennuufiin barbaachisaadha. Akkasumas hanga umurii isaanii waggaa tokko ta'utti aannan loonii daa'immaniif kennuu dhiisu. Daa'imman waggaa tokkoo gadiif aannan loonii kennamuu hin qabu. Kanaaf daa'imman waggaa tokkoo gadiif aannan loonii amma danda'ametti kennuu dhiisudha. Waggaa tokko booda aannan loonii guyyaatti kan walakkaa liitiraa hin caalle bishaan xiqqootti dabalanii danfisuun dhugsiisu. Wagguma tokko booddeeyyuu hanga waggaa tokkootti kennuun gaarii miti irraa waggaa tokko booddeeyyuu guyyaatti walakkaa liitiraa sun caalu ta'e kan isaan dhugan gaarii. Akkasumas immoo walakkaa liitiraa qofayyuu miti walakkaa liitiraa kanayyuu bishaan xiqqootti maknee danfisneedha kan dhugsiisuu qabu. Yoo danfisne pirootinii akka garaachi daa'immanii marrumaan daa'immanii dhiigu taasisu isa ajjeesa jechuudha. Akkasumas nyaata ayireenii gahaa qaban kanneen akka foon diimaa, dinnicha, timaatimiif kan kana fakkaatu nyaachisuu. Warri kun foon diimaa hedduu qabu jechuudha. Ayireenii hedduu qabu jechuudha. Akkasumas daa'imman yeroo malee dhalatan waggaa jalqabaaf ayireenii fudhachuu fi dhiiga illee barbaaduu waan danda'aniif hordoffii gochuu fi qoricha kenname sirriitti kennuufi. Daa'imman yeroo malee dhalatan taanaan ayireenii kennuufi barbaachisaadha. Akkasumas immoo tarii darbee dhiiga barbaachisuu danda'a jechuudha. Dhiiga kennuufi kanaaf wantoota kana gochuun hordoffii gochuun qoricha mana yaalaatti kenname kennuun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraan maloota ittiin busaa ittisan fayyadamuun daa'imman dhibee busaa irraa bilisa taasisuu akka isaan busaadhaan hin qabamne taasisuu. Maaliif kanneen hir'ina dhiigaa fidan keessaa busaan isa tokkodha jechuudha. Akkasumas aannan re'ee qofa yeroo dheeraa dhugsiisuu dhiisuu. Aannan re'ee wanta fooleet jedhamu qabu waan ta'eef kana yeroo dheeraa aannan re'ee kana qofa yeroo dheeraa kennuufii dhiisuun gaariidha. Akkasumas
daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 hanga waggaa 5 jiran waggaatti si'a tokko kan si'a 2 qoricha albendaazol jedhamu kan farra paarasaayitoota adda addaa raammolee adda addaa garaa keessa ta'an fudhachiisuun dhibee hir'ina dhiigaa raammolee xixiqqoo yookaan jarmilee xixiqqoo ijaan mul'anne kana fidan dhabamsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas haadholiin walirraa fageessuun da'uu fi yeroo hordoffii ulfaa qoricha adda addaa hir'ina dhiigaa ittisuuf kennaman seeraan fudhachuuf barbaachisaadha. Yeroo hordoffii ulfaa taasisuun ulfa walirraa fageessuun da'uun yoo xiqqaate waggaa 2 akkasumas immoo yeroo hordoffii ulfaa qorichoota kennaman kanneen akka ayireenii, kaalsiyem kan kana fakkaatan sirriitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kan sabskiraayib goone ta'an sabskiraayib gochuun dagatinaa. Akkasumas immoo gaaffii qabaannaan karaa fuula feesbuukii yoo ta'u karaa chaanalii yuutuubii kana koomentii nakaa ilaalinsi deebisa. Hedduu galatoomaa.